مجلس شجر وقنس مقالا شجر تجاجل واجر سانيتي برباچس منانته ماتريال أمبيرو خزاته أكنو غرغارن أكوادا موسينني بربادا دامس كي إني قدام كان إن لما فادا أمتي مقالا شجر أمتما مسلمات هي أمتا سبا سبلموت أداتي تو والإنتاء مسلم توتما قفاو يوفلني مسلم أورموتي جرا مسلم ولني سلطة جرا براغي سبا ددا سومالي جرا حواسا سقافان إساني ولدت حركسو نمتي جبات والسمتو نمت الفات أنا مسجد تقوتي والإنسالات جمعة تقوتي والإنسالات ilmaan saanii madrasaa tokkotti waliin baratu. Hundeeffamuu mana marii dhimmoota Islaamaa magaalaa Shaggar fi Musliimoota maal ture? Akkasuma inni biraa immoo kan dhiyeenya kana hidhaarraa gadi dhiifame ajaja faannoo guddaa zammana kaasa'ee eega hidhaadhaa bahee maalitti jira? Ammayyuu Amaaraa isa jedhutti deebi'eeti jira. زمنا زتن يورا دلم زتن شامت بقوار استمر مورالو الصبر سهل اللم أمارا هايسمان من دمار هايسمان تكبار كذي كرنال Mootummaan Jaalmarroo hidhachiisaa Iskandariin ajjeesuuf barbaadaa jira. Ajjeesuudhaaf itti marseetii warra isa ajjeesuu itti ramadeeti jira. Ajjeefamee jira. Oduun jirtullee jira. Waa'ee Iskandarii fi Jaalmarroo ajandaa warra kaabaa. Jaalmarroo ዝግጁ ከሆነ ልንሰማው እንችላለን። በአዲስ አበባ እንገናኝ ቀጠሮውን ማለት ነው። ሲዳቴጅኑ ኢሳከነብ ጄቶ ወልታኔሞ ወረ ገርጋርሰ ኑከኑ አብይ ፋራ ታግኔ ፉዳቹ ilmaan abbaa gadaati masaraa mootummaa jiru nuufaa jiraatani nu hidhachiisu akkasumatti har'a qawween kaleessa caccabaa jedhani caccabaa miti moortaarris deeshkaanisee ሱቃንስ ባዙቃለን ሞርታር አለን ጀልመሮ በንግግሩ የአዲስ አበባ ቀጠሮን ይዞ ነው ሄደው የጋራ ግብረ ኃይል የሚል መግለጫ የለም አገፈዳሜ እስክንድር ጎጃም ላይ እንዳይሞት እስክንድር ጎንደር ላይ እንዳይሞት እስክንድር ሸዋ ላይ ወሎ ላይ እንዳይሞት ስሙ ጃልማሮ መሆን ነበረበት ጋቢሳ መሆን ነበረበት እስክንድር መርጦ አስፈቅዶ ከዚህኛው ማህበረሰብ ልወለድ ማለት ነበረበት ለህዝቡ መብትና ጥቅም በመከራከሩ ምክንያት በጦርነት አይደለም ችግራችንን በንግግር እንፍታ ብሎ ታንዛኒያ ለመቀመጥ እስክንድር ከሌላ ማህበረሰብ መወለድ ነበረበት Argaggoota nama lamachuudha harki duubatti hidhameetini yeroo rasaasan rasha naman social media kanarra viidiyoon isaanii zooraati ture viidiyoon kuni kan yoomiiti jarri ammoo gochisu kanneessan kuni Amaaraa Kililii Dabra Isiyaas keessatti raawwate kan jedhu afarsaati jiran miidiyaan isaanii hundi waan kana dubbataa jira as keessa dhugaan Oromoo baateeti jirti mee taateedhaan dhiyeenya kana tahamaa jiru kana waliin ilaalla Abduu moobaayilaa biraay bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jedha osoo karaa ajandaa kiyyaatti hin dabarree viidiyoo dheengadda waraabee irratti ijji kee maalsitee ka jedhu namoonni hedduun nagaafachaa turtan ijji na dhukkubee osoo hin taane yeroo hedduun hin qaba alarjik namoota kompiitara hedduu fayyadamaniif akkasuma moobaayila yeroo hedduu laalan ijji diddiibachuu dabree yeroo takka ta'ullee alarjik jechuudha yeroo hedduun hin qaba waan haariyaa miti warri naaf rifattan galatoomaa na dhukkubeetii miti yeroo hedduu haakimas deemee gaafadheeti jira kode rakkinuma alarjii yookiin ammoo kompiitara moobaayila yeroo hedduu laaluudha rakkoon kun yuutuubaroota hedduu nama mudata namoota iskiriina yeroo hedduu fayyadaman isinis irraa of eeggadhaa jechuu barbaadeeti gilaasuma akka fayyadamu qofa gilaasa qofa kan isaan naaf ajajan jechuudha warri haakimaatis hundeeffamuu mana marii dhimmoota Islaamaa magaalaa Shaggar gaafii musliimoota maal ture gaafii musliimoota keessaa kun isa tokko ture jechuudha harka micciiramanii haga tokko waan deebisaa kennaa jiran fakkaata warri mootummaa jechuun guutuutti deebi'uu baatu iyyuu gaafiin uummata musliimaa majlisni Oromiyaa amma dura ibsinni baasee anis isiniif dhiheesseetiin ture masjiida seeraan ala jechuudhaan diigaan haa dhaabbatu ka diigame seera qabeessi bakka haa bu'u mariidhaan haa furuu diigaan dhaabbatee mariidhaan haa furuudha mootummaa dubbisaa dhayneeti nu jala dubbachuu didee xalayaanis akkasuma qaamaanis dhaynee nu arguu yoo hin barbaanne tuffii nuuf qaban nutti mul'isan kan jedhudha ibsa isaanii keessatti
San keessa mariin haadhu muruun suni amma waan deebisaa argataa jirtu fakkaatti jechuudha. Kaleessa ifaa bilisatti manni maree dhimmoota Islaamaa kan magaalaa Shaggar kophatti hundaa'ee jira jechuudha. Kun hedduu waan hedduu takka nama gammachiisuudha. Mariidhaan haadhu muruun san amma koree kanatu mari'ataa jechuudha. Taateedhaan amma dura tahamisi rakkoo fuula duraatti walumaa galatti waa'ee dhimma amantaa muslimaatiin wal qabatu kan magaalaa Shaggar koree kanatu furaa jechuudha. Kuni waan hedduu takka nama gammachiisuudha. Mootummaan jalqaba mootummaan abbaa irree kun yeroo hundayyuu waan hundayyuu jechuudha. Jalqaba cufateetumaan itti fiiga jechuun salphumatti bakka dakkaa godhee bira dabra. Akkasan bira dabre ammoo qawweedhaan lafa haxaa'oo jedheetumatti seenaa garuu boodarraa harka micciiramee dhuma harka kennata. Akka wanni kun maal hojjete yookiin ammoo jaarmayni kun ammatti maal hojjetu deemaa jedhaa jechuu keessa isaa beekuu baannusi koreen hundaayuun wanni waliin mari'achuudhaa fi karaa banuu mootummaatti agarsiisaa jechuudha. Kun waan hedduu takka nama gammachiisu. Koreen kunoo warra kanneen jechuudha. Koreen sheekotii kanneen warrootuma gartee jiraattota magaalaa Shaggar keessa jiran warra gartee akkasuma gadiin warra majlisa gartee Oromiyaa keessa illee jiranidha. Hedduu takka nama gammachiisa kun jechuudha. Rakkoo kana warri furuu warra kanaa jechuudha. Gabaabdumatti rakkoo kana mootummaa waliin mari'atee kan furu. Osoo warri kun jiru rakkoon uummata musliimaa achitti hin mudatu jechuudha. Qabsoon uummata musliimaa dallansuun uummata musliimaa harka micciirtee harka kennachiisaa jirti fakkaata. Kana waa wal qabatu fakkeenyaaf aktiivistii Hawwii Aanolee sooshaal miidiyaa isaa irratti waan inni barreesse kana laala. Ajandaa yeroo dheeraatiin booda har'a Shimallis Abdiisaa mootummaa pirezidaantii Majlisa Itoophiyaa Haaji Ibraahimiif bilbilee an ilma keessanii na gorfachuus na sirreeffachuus dandeessu jedhee gaara roomeera. Osoo rakkoon hin dhalatiin dura xalayaan majlisaatii fi deebii kennuu akka didee fi bilbila kaasuus akka didee kan yaadatamudha. Oduma kanaan wal qabateen ammoo mormiin isa mudateeni mootummaan yeroofis tahu dubbii kana gama dippiloomaasiitiin furuudhaaf yaadee obbo Aadam Faaraa rakkoo kana akka furu ajajni itti kennamee jira. Dhimmichaan wal qabatee Affaarii fi Sumaaleenis komii jajjabaa akka kaasan hubatamee jira. Fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti Hawwii Aanolee aktiivistiin jedhu kan katabeedha. Qabsoon uummata musliimaa kana fide jechuudha. Aarsaan wareegamtoon asirratti wareegaman komiin uummanni musliimaa dallansuun uummanni musliimaa tokkummaadhaan asirratti godhaatiin jiru jijjiirama fidaa jira jechuudha. Harka bicciiree harka kennachiisaa jira. Warra kaleessa tuffiidhaan finxaalayyii jechuu eegalanii bara akkuma gartee warra isaan dura akkuma wayyaaneetitti jechuudha. Kaleessa gartee bilbila kaasuu didee kaleessa gartee xalayaadhaan gaafatamee xalayaa deebisuu didee arrantan ammoo waan akkanaati jechuudha kan deemamaatiin jiru. Kuni jijjiirama guddaadha jechuudha. Koreen kuni gadi dhaabatuunis waan kanaan wal qabatu waan ta'eefidha. Haasawa Ustaaz Ahmadiin Jabal kan dheengaddaa isiniif maxxanse kan haasawa inni gartee awwaalcharratti shahiidota gartee dheengaddaa Masjiida Anwaaritti shahiidaman san irratti awwaalcharratti kan inni godhe keessatti nuti waan sooshaal miidiyaa kanarratti dhuunfaa kennaatiin barreessinu caalaa lafarratti akka gartee gaafii muslimootaa gimmaasha sosoo ta'e akka deebi'utti irratti hojjetaa jirra. Gaafii kenna kana keessan akka qaamni biraa seenee fayyadamu hin barbaannu ka jedhu haasawa inni godhe irratti namoonni tokko maaliif hin dubbanne isaan callisanii maaliif hin dubbanne komandi tokko kan Ustaaz Ahmadiin Jabalis jechuun warroota callisee warra majlisaa kanas agartee namoonni arrabsitan illee hin jirtan. Yeroo har'aan tanaa handhugaa takkaan isiniif hima. Namni haasawa nagayaa waan lafarratti hojjetamu caalaa sooshaal miidiyaa kanarratti yoo gadi bahee masjiidni keenya akkasii akkana jedhee arrabsoodhaan namoota adda addaa amantii biraa an abbaa fedhin beekuu akkasii qilee haaseenuu maaliin akkas haa ta'u nama jedhu santuu waan waa gadhaabu isinitti fakkaata. Namoota akkasii namoota gartee akkuma argee simmeettii isaatiin yookiin miira isaatiin yookiin ammoo karoora biraatiif lallabu san caalaa jechuun masjiida ofiitiif sagalee ta'uun amantii ofiitiif sagalee ta'uun akkuma jirutti tahee namoota miira ofiitiin akkasii lallaban san caalaa baatii 5 keessatti baatii 3 keessatti jecha guyyaa takka Ustaaz Ahmadiin Jabal dubbatu yookiin ammoo fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti katabu yoo hordoftee irra faayidaa siif qaba. Yeroo Ustaaz Ahmadiin Jabalaa ta'u Sheekh Hajji Ibraahim haa ta'u hoogganaa masjiida Chukiyya Ustaaz Kaamil Shamsuu haa ta'u fakkeenyaaf amma Ustaaz Kaamil Shamsuu yeroo karaa siyaasaatiin gaafa inni paarlaamaa keessa seenu hundi keenya qeeqaa ture. Kallattii amantii yookiin ammoo kallattii gartee majlisaatiin miti. Kallattii siyaasaatiin siyaasa kana keessa maa hirmaata warqoqqoodiinsatu dhufa siyaasa gartee Jawaarfaa keessaa hidhaman akkamittiin keessatti hirmaata kan jedhu hundi qeeqaa turreemi. Garuu waa'ee amma ta'amaa jiru kana keessatti ifa bilisatti warra dubbataatiin turedha. Sagaleen dhageetti qabulleen kan warra kanaati jechuudha. Argaa jirra sooshaal miidiyaa kanarratti namoota adda addaa kan gartee gadi bahanii simmeettiidhaan miira adda addaatiin gartee arrabsoodhaan maaliidhaan yaanitiin gartee jegnaachiin jedhee kan namni keenya jala deemaatiin jiru hedduudha argaa jirra. Achirratti ergaan Ustaaz Ahmadiin Jabal dabarsee jechuun waan ifaa bilisatti yookiin arrabsoodhaan dabaalee hin dubbatiniif nama hedduudhaaf hin galle.
nama argitan jala deemuu caalaa amman tana ummanni muslimaa hoggansa qaba yaa obboleeyyan kiyya hin dogongorina. Waan majlisni Oromiyaa jedhu, waan majlisni Federaalaa jedhu, waan Ustaaz Ahmadiin Jabal jedhu, waan Ustaaz Jamaal Aliyyi jedhu, waan Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa jedhu. Fakkeenyaaf Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatis fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti as keessaan finxaaleeyyiin akka qabsoo guddaa godhaatiin jiran. Arran tana barra Habtaamuu Tasfaayifaa warra tiriisikistisantu wandimmaachin muslimaachin jedheetiin dimtsin ni jechaa jira. Zamadkuun Baqqalaa faadhatu warra wandimmaachin muslimaachin jedheetiin akkasitti dubbataatiin jira beeke akkasitti quba qabaadha. Garee muftii kan aarii guddaa keessa jiru, kan dallansuu guddaa keessa jiru, kan haga muftiin aangoo irraa ka'ee qabsoo guddaa keessa jiru ar'an tana akka nama gartee yookiin tokkummaa muslimaatitti amanuu yookiin ammoo akka nama masjidaaf quuqamuu akka nama gartee musliimoota wareegaman saniif quuqamuutti kakaleessa wahaabiyyaa jedhee ummata muslimaa qoqqooduun arrabsuudhaan akkas ture ar'an tana qulqulluu if godhanii akkas sooshaal miidiyaa irratti waa hedduu haasawaa jiran. Hoggansa namni hin qabne tiitichi ta'a kanniisa ta'uu qabna kanniisni hoggansaa alan socho'a akka gartee itti dammeessan keessa taa'uudhaa fi hoggansaan hogganama achi keessaa deemee bakka biraa qubachuudhaa fi hoggansaan hogganama. Kanaafuu tiitichi ta'uu hin qabnu hoggansa jala deemuu qabna. Waan Ustaaz Jamaal Aliyyi Ustaaz Kaamil Shamsuu Ustaaz Abubakar Ustaaz Ahmadiin Jabal waan majlisni jedhu ibsa majlisaa akkasuma warra horii as keessa hojjetu waan isaan dubbatan kana hordofuutu irra nuuf faayidaa qaba dhiifa malee naaf godha. Waan kanarratti hedduu takka waan haala hamatu deemaa jira karaa TikTokiin karaa Facebookaan karaa YouTube kanaatiin jechuudha. Addan beeytu nama hedduun nama kennaa ammuma dhugaadha nutti dhagahama fakkeenyaaf amma nama hedduutti dhagahama jaalalli masjidaa akkasuma gartee wareegamtoonni ijoollee kichuun tunni waa'ee kanaatiif wareegaman maaliif gadi bahameen dubbanne majlisi maaliif gadi bahameen dubbanne hayyoonni jedha namoonni hedduun jechuudha. Isaan lafarratti asirra dubbachuu osoo hin ta'in lafarratti waa hojjetaatiin jiran. Mootummaan kun isaan sobaa mootummaan kun akkas godhaa kana godhaa miti. Nu caala beekan isaan siyaasallee fuula duratti waan tokko fakkeenyaaf ati yoo dandeesse fuula duratti akkana yoo godhe maal ta'a waan jedhu fuula duratti kaayoo nama sanii maaliif dubbata namni sun ar'aa miti. Ana fakkeenyaaf amman tana yoodhaan gadi bahee masjiidni akkana akkasi yoon jedhe kaayoon abduu maal ture kaleessa masjiida kanaaf yaada akkam qaba inni maali kan jedhu laaluun dirqama keeti yoo dandeesse. Yoo kana ammoo laaluu hin dandeenye ammoo ar'uma tana dhuftee inni masjiidaa dubbateef osoo hin taane hoggansa jala deemtee waan hoggansi hin jedhu san dhageeffatuudha. Amman tanatti haga ummatatti gartee akkana akkasi jedhee karaa majlisa Oromiyaatiin haa ta'u namoota dhuunfaatiin haa ta'u gadi bahutti hoggansa qofa dhageeffachuudha malee abbam argine faana girrisuun gonkuma sirrii miti. Amantii kennaafis hin fayyadu akka dhuunfaatti nuufillee hin fayyadu biyyaafillee hin fayyadu. Muslimni hoggansa qaba. Kaleessa gaafa hoggansa hin qabne iyyuu warra kanarratti hojjetu warra asirratti aarsaa kafalee waan haga amma dhufee kana warra argamsiisetu jira bar. Ar'an tana fakkeenyaaf ummanni muslimaa baankii mataa isaa fakkeenyaaf bar kanaa yookiin ammoo mootummaan badhaadhina hin fidne bar jechuun tarii tababbaruu baana san ta'uu danda'a fakkeenyaaf warri biyya bulchaa jiru jechuudha. Warra akka Ustaaz Ahmadiin Jabal aarsaa isaan asirratti kafalan koree uummata muslimaa jedhamee gaafa dura kan wayyaaneen dararaatiin turte yaadadhaame maal akka isaan irra gahaa ture warra akka Ustaaz Kaamil Shamsuu warra akka Ustaaz Ahmadiin Jabal aarsaa isaan gartee kaleessa qabsaahanii asiin gahan santu haga tokko jijjiirama kana. Uummanni muslimaa majlisa mataa isaa argachuu akkasuma gartee kunoo baankii mataa isaa amma fakkeenyaaf baankii Raammis kaleessa eebbifameeti jira asumaanuu baga gammaddan isin jechuu barbaada. Baankii Raammis baankii shari'aadhaan hoogganamu ifa bilisatti dheengadda eebbifameeti jira akaawuntii isaa itti affeeramtaniiti jirtu itti affeerama waan turaan biyya namaa qofa keessatti hawwamu kan dhalarraa bilisaa kan shari'aadhaan bulu akkasitti hundaa'ee hojii eegaleeti jira jechuudha. Warroonni waan kana bu'uuressan hayyuu akka Ustaaz Jamaal Aliyyi faadha. Yaada kana kan maddisiise Ustaaz Jamaal Aliyyiiti. Kunoo amma hojiin sun firee godhatee gara hojiititti seeneeti jira jechuudha. Innaa wantoota akkanaa kanneen kan argate muslimni qabsoo warroota kanaati jechuudha. Arran tana warra kanan dhageeffadhu jettee namuu qilleensa waan arge gartee munaafiqa sooshaal miidiyaa kanarraa lallabu faana yoo kan fiidu taate ni kuftaa humaa faayidaan ati buuftulleen hin jiru garuu ammoo uf gogoomsuudha tahaa jechuudha. Waan akkasiitu mul'ataatiin jira. Hayyoota kanarratti bobba'amanii jira. Warri aangoodhaaf jedhee callise, warra mallaqaadhaaf jedhee callise hedduu agara sooshaal miidiyaa kanarratti waan nama qaanfachiisu. Aangoodhaaf callise ammoo uummata muslimaatiif lafarratti waa hojjetaa jiran. TikTok irratti gabbayee lallabuu qaba Ustaaz Ahmadiin Jabal. TikTok irratti gabbayee lallabuu qaba Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa. Ustaaz Jamaal Aliyyi TikTok irra gabbayee lallabuu qaba. Kaayima muslimaa shahiidota keenya akkas ta'ii masgiidni keenya akkas ta'ii jedhee lallabuu qaba. Akkasii miti. Lafarratti waa hojjetaatiin jiran wanni qilleensarraa qilleensumarra ta'a yoo dogongora fide malee homaa ijaarama biraan fidu jechuudha. Asumaan ergaa kana isiniif dabarsuu barbaada. Wanta akkasii hedduminaan waan deemaa jiru waan arguufin kana keessa isiniif bahe. Kanaafuu koreen majlisaa uummata muslimaadha kan shaggar hundaa'uun isaa waan hedduuta kan nama gammachiisu gaafiin uummata muslimaallee tokko kanuma jechuudha. Wanti akka diigamnee kan diidan bakka naa buusaa seera qabeessa godhaa waan itti jirtan kana mariidhaan waliin goona dhimmi muslimaa nu ilaallata nu mari'adha mariidhaan
waliin goonaa isin akka nama biyya bulchuutti nuti ammoo akka nama muslima bakka bu'eetitti akka nama dhimmi masjidaa dirqama isaa ofirraa qabuutitti waliin mari'annee mariin goona ka jedhame sun tokko isa kana jedheeti yaada. Rabbi khairii haa godhu hundaafiyyuu. Kabira ammoo namicha dhiyoo kana hidhaadhaa bahe kanaadha. Zammada namichi kuni hoogganaa faanoo guddaa gartee kan qawweedhaan qabsaa'u gaafa duraa gadaamii keessaa qabame jedhamaati turan illeen akkuma Iskandar kana meeqa Iskandaritti osoo hin tarkaanfanne ajjecha Oromiyaa naannoodhaan garagaraa keessatti godhamee fi kan hoogganaatiin ture gurbaa kana jedhama waan nama ajaa'ibsiisu Wallaggaan keessatti Shawaa iddoo garagaraa keessatti keessattuu Wallaggaan keessatti ajjecha jumlaadhaan ilmaan Oromoo irratti godhame kan raawwataatiin ture kan hoogganaatiin ture sana uummata keenya kan Walloo irratti kan goosisaatiin ture isa jedhama waan jechuun rakkina siyaasa mootummaa qofaa miti uummata jumlaadhaan kan akka ajjeesiisaatiin ture isa kana jedhama duubaarra isa kanatu warra bilisa jedhameeti gadi dhiifame gurbaan kun gadaamii keessallee haa qabamu kushiinaa keessallee haa qabamu yookiin ammoo gartee mana dhuunfaa isaatillee haa qabamu bilisa jedhameeti gadi dhiifameeti jira baatii sagalee eega hidhame booda gadi dhiifame Bahar Daar irra namichi kun akkuma mata duree irratti viidiyoo isaa argitan kana namicha kana amman tanayyuu jegna jedhameetiin akkasitti qawweedhaan marfamee faannoon jechuun mootummaan kun faannoo fi liyyuu haayilii wanni jedhamu hin jiru hin barbadeessa jedheeti barbaadaa jira garuu ammayyuu faannoodhaan akkasitti marfameeti jechuudha kan inni eeggamaa jiru baatii sagalii miti osoo waggaa 900 illee hidhanii zamadeen nama harka kennatuumi jedhee amma amaaraa jechuu isa sanitti deebi'eeti jira warri kun ka foggoraadhaan lafa guutaa karaa biraatiin maaltu jira magaalaan guutuun boqqaanii jegnaa achi jedhanii akkasitti simataati jiru olii gadi deemee haasawa godhaa jira hatta inni illee waa'ee amantii kanatti musliimaachiin yaa musliim mafti jedhee akkasitti waa'ee karaa irra dubbataati jira asumaanuu jechuudha diraamaa guddatu deemaa jira karaa warraatiin isin jechuu barbaadetti kallattii hundaaniyyuu isa kana basaasummaaf nutti gadhiisa warri jedhulleen jira warri akka Zamad kun Baqqalaa faa jechuudha basaasummaaf nutti gadi dhiisanii maaliifi warra faannoo biraasuu dhabamsiisuudhaaf barbaadaa jiranii isa akkamitti gadhiisan kan jedhudha manni murtii bilisa jedheetii gadi dhiifameedha amma akka dhugaan lafa jirtu himannaan irratti baname ani yakka tokkollee hin qabu jedhee hatta mana murtiitu dhiyaachuu dide isa duubatti manni murtii laalaa ture yakkarraa bilisa jedhee bilisummaadhaan gadi dhiisanidha an kana ajaa'ibsiisu amma asirratti Oromoo meeqaatamtu manni murtii bilisa jedhee Oromiyaa tana keessatti hooggantoota adda bilisummaa Oromoo dabalatee warri manni murtii bilisa yakka hin qabdan jedheen meeqaatamtu mana hidhaa keessatti dararamaatiin jira kan waggaa lama manni murtii bilisa jedheen achi keessa jiru kan waggaa takka achi keessa jiru hatta kan dhukkubsatee amma haala hamaa keessa jiru hooggantoota ABO keessaa sooshaal miidiyaa kanarratti agartan jedheeti yaada hooggantoota ABO keessaa ni agartan jedheeti yaada warra dhukkubsatee haala hamaa keessa jiru kan akkasi akkuma dhukkubsateettu kan ammoo beeki bilisa jedhee manni murtii gadhiise akkasumatti kan mana hidhaa keessa dararamaa jiru hedduutu jira maali garaagarummaan kenna an jechuun biyya san keessatti jechuun akkami fakkeenyaaf amma ilmaan abbaa gadaa fakkeenya warra biyya bulchuun mootummaan Oromoo kan biyya bulchu kun akkami jechuun mee amma waan kana mee ilaala isinummaan waan feete deeggarati mootummaa kanas deeggarii mootummaa kanas falmi faallaa mootummaa kanas ta'e mee waan kana waliin ilaali atummaan namicha kalee qawweedhaan qabsaahu kan ifa bilisatti bakka inni kaambii qotate gadaamii keessaa qabne jedhamu san yeroo bilisa jedhee manni murtii gadi dhiisu akkasumatti bilisaan gadi dhiifamee har'ayyuu uummata keessa seenee amma waan duraan marfamne caala marfamnee jirra ganaa hojjan akkas jedhe namichi kun duraan kallattii afuriin marfamnee chaatiin ture jechuun warra wayyaanee Oromoo maal akkas ta'uu danda'a amman tana kallattii hundaanuu marfamnee jirra jechuun kaaneetiin dhooyuu qabna jechuu isaati. Akkuma gaafa dura osoo hin qabamin dura amaaraa jechaa ture sanitti haaluma akkasiisanii jechuudha arraan tanallee kan socho'aatiin jiru garuu warri Oromoo kan qalama qofaan qabsoofna jedheetiin mootummaa kana amanee biyyatti galee qabsoo Oromootiin gaafa jiran kun dhufu biyyatti galee amma tanayyuu hidhaa jira jechuudha kuni taazabbii sooshaal miidiyaa kanarratti deemaa jiru kan Oromoo hundi dubbataa jirudha jechuudha qeerroo kuma meeqatamtu mana hidhaa keessatti dararamaatiin jira. Kanaafuu kun gaafii keessa nama galchaa inni biraa tokko waa'ee Iskandarii fi Jaalmarrooti akkuma viidiyoo reefu mata duree irraa dhageessan kana Iskandar dirqama gabbisaa yookiin Jaalmarroo ta'uu qaba Jaalmarroo ofii qawwee hidhachiisaati Iskandariin ammoo karaa nagayaa amma karaa nagayaatitti deebisanii jiran humna addaa uummata Amaaraa adda bilisa baasaa uummata Amaaraa kan jedhu hundeessee ifa bilisatti sagalee isaatiin dubbateeti ture labsatee ture Iskandar Naggaa amma gadaamii keessa kaambii qotatee fakkeenyaaf waa'ee dhiyoo kana rakkoo isa dhagaheeni itti marfamee lubbuudhaan bahee hin baane wanni jedhu jira jechuun bahee warri mootummaallee amma namoota haga 200 miidhaa geessisne yookiin ammoo madeessine ka jedhudha kan isaan gabaasanii kanumaan wal qabatee Iskandar ajjeesuudhaaf gareen akkanaa ramadamee kumaandoon akkasii ramadamee ammoo Jaalmarroon kun akkanatti haasawaa dhiyoo kana Jaalmarroon godhe san gadi fidataniiti jechuudha kan Jaalmarroon nuti 5 irras dabarree 500 irras 50 irrallee dabarreeti amman tana qawweenis caccabaasanii miti
qawwee hundayyuu ni qabna kan nu hidhachiisu ilmaan abbaa gadaati akkasitti irraa fudhannee hidhannaa kan jedhu haasawa leenjii waraanaa yeroo leenjii suuratti haasawa inni godhe san jechuudha akkuma jechuun waan inni akka muudiititti akka gartee qoosaatitti hinjifannoo argataa jiru jechuun waan kana jechi isaa akkamii fakkeenyaaf warri nu loluudhaaf qawwee qabatee dhufa meeshaa gurguddaa qabatee dhufa nuti ammoo irraa fudhanneetiin diina kennaan haleellaa kan jedhudha isaan kana dhugumaaf jedhee jechuun ilmaan abbaa gadaatti nu hidhachiisa kan jedhu kana warri kun waliigalteedha qabu siyaasaan gartee amaara balleessuudhaa kun nu harkaa fashalaa akkasitti gartee gaafa Taanzaaniyaallee akkasitti waliigalanii ati bosonatti deebii qawwee nutu sii kenna ka jedhu akkasii waliigalanii akkanatti gartee Oromoo waliigaltee nu balleessaa jirti ka jedhu waan Oromummaadhaan wal qabsan jechuun bilisiginnaan akkasii warri biyya bulchaa jiru akkasii jedhanii mootummaa ohan fal akka Oromootitti jechuudha qabsoon isaanii yeroo hedduu hawaasa wal jibbisiisuudhaaf addunyaallee gartee akka jechuun addunyaan kana hin beektuu fi miti haala akkasii saniin jechuudha kan deemamaatiin jiru isin jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf amma kanumaan wal qabatee waan Iskandar irratti Gadaamii keessaa kaambii qotatee achi keessa jiraataa turedha kan jedhamu. Iskandar amma sababa sodaa irraa ka'een Iskandar karaa nagaa qofaan kan inni qabsaa'aa jiru malee qawweedhaan miti hidhannoon miti nama gartee hidhannoodhaan qabsaa'aa hin jirre ajjeesuudhaaf mootummaan akkanatti itti deemaa jira. Zamadkuun Baqqalaa tokko fa'aa du'uullee danda'a kan jedhu dubbatee ture irraan beenu. An du'ees jiraates homaa maal fayyadaa fi maal hir'isa waan jedhu akka nama tokkootti homaan ajaa'ibu. Isaanillee amma akka godhan hin beeku Iskandar isaaniif guddaa ta'uu mala. Duuba bakka gartee mootummaan mana Gadaamii mana amantii san keessa akkasitti gartee barbadeessee uummata gartee amantii achi keessa amantii lafa achi jiran kan achi warra achi keessatti guddate dargaggoota lameen kana fakkeenyaaf amma. Dargaggoota lameen kana mootummaan bakka gartee Gadaamii keessatti warra guddifamaatiin jiran warra Gadaamii tajaajilaatiin jiran kan achi keessa gartee kadhannaa achi keessa jiran sanidha mootummaan barbadeessee kan jedhudha. Hedduu takka waan kijiba hagana qabu du'aa kennayyuu warri saameeti itti fayyadamaatiin jira yaa jara kenna. Mee laala amma fakkeenyaaf waan kana. Dargaggoonni kunniin garuu akka isaan jedhan san osoo hin taane dhalattoota Oromooti. Isaan Gadaamii san keessaa baafamanii haala siqaayii kanaan akkasitti rashamanii sababa amaaratanii haga ammaatitti qabadhaa amaarri akkanan rashanameen jiru Tigree fi Oromoo qofa Beenishaangul qofa ka argaa jiru jechuudha. Tigreen hedduun akkanatti rashaname Oromoon hedduun akkanatti rashaname keessattuu lixaa fi shawaa wallagga kanneen keessatti jechuudha Gujii keessatti kuni Boorana keessatti bal'inaan jechuudha Arsii guutuu Oromiyaa keessatti hin danda'ama. Shaneedha jedhamnaan bes rashanuu qofa kuni waan baramaadha. Akkasuma gartee haga sadarkaa ibiddaan gubuutitti illee hedduutu jira jechuudha. Kan dhalataa Amaaraa naannoo Amaaraa keessatti wanni kun kan tahame haga ammaatitti hin agarre yoo sobne malee jechuudha. Fakkeenyaaf amma warri akka ichaa jirutti warra gartee Gadaamii keessatti guddifamaatiin jiru warra Gadaamii tajaajilaa jiru mootummaan sababa Amaarataniif gadi baasee akkas godhee makkalaakaatu akkas godhee jedhanii kanas akka gartee Oromootu akkas godhee Amaarratti kana godhe jedhaniitiin akkas haasawaa jiran. Haga ammaa mee as kennaa viidiyoon tokko yoo ganaa gadi bahee waan argin hin beekan kan dhalataa Amaaraa sababa Amaaraa ta'eef yookiin faannoodha akkas taa'ame jedhamee gadi baafamee makkalaakaan akkasitti rashanamee as kenna. Viidiyoon isaa gadi bahee firri ijoollee kanaa ifa bilisatti dubbatee jira. Keessattuu fakkeenyaaf Taakkalaa Mangashaa kan jedhamu kan uffata adii kana jechuudha. Obboleessi isaa ifa bilisatti hatta haga himannaa Finfinneedhaa dhufnee warra mirga namaatiif falmina jedhu kan Itoophiyaa kanattu himannee nu jira dubbatu jiran kan jedhu himannatti dubbatee ture jechuudha sagaleedhaan obboleessi isaa jechuudha. Mangashaan abbaa isaa fakkeenyaaf oorruu keessatti hidhanii nama guddaa waggaa 8 harka duubatti hidhanii Taakkalaan kun jechuudha abbaa isaa bira yeroo dhufutti kan barbaadu siyyanii isa fuudhanii deemaniitiin ajjeechaan kun kan raawwate Beenishaangul keessatti Oromoota Beenishaangul keessa jiraatanitti jechuudha. Waggaa takka duraadha wanni kun kan bubbulee jechuudha. Kana jechuun maalinni gaafa san warri waan kana waraabee warra faanootii fi warra makkalaakayaati ka ajjeese kun Sidaamaadha jedhama. Abbaa barbaadee haa ta'u ajajaanii kan inni ajjeesu. Warra Amaaraatti waraabee viidiyoo kan harkaa qabachuudha. Haga har'aatti kaayatanii akka fakkeessuudhaa fi nurratti wanni kun gochi hamaan kun kan raawwate jechuudha. Haga fakkeenyaaf namicha paarlaamaa keessatti dubbatu Kiristaan Taaddalaa saniin bahutti miidiyaan isaanii hundi waan kana bal'inaan jechuudha kan isaan hafarsaa jiran. Warri akka 360 maali kuni bal'inaan haga daqiiqaa amman kanaatitti jechuudha. Fataadeelii maali guutuun miidiyaa isaanii tokko ka waan kana hin gabaasin hin jiru. Duuba gaafa jalqaba dargaggoota kana qabanii akkuma gartee inni abbaa isaa biraa fuudhanii deemaniini waajjira poolisii Gaalessaa jedhamu guyyaa lamaaf erga hidhamee booda mana hidhaa idileetitti si geessina jedhaniini osoo mana hidhaa otoo hin geessini bosona Giiboo jedhamu geessanii achi keessatti rasaasaan tumanii ajjeesanidha. Kana obboleessi isaallee dubbata ifa bilisatti waan kana mul'iseeti jechuudha. Hatta awwaalcha dhorkanii maatii sodaachisanii akka hin dubbanne ka hidhanillee jira.
nama haga reeffa isaa nama gartee achi dhufee reeffa kaase irratti daballa jedhanii guyyaa sadii achi dhaabbatanii akka eegaa turan loltuun jechuudha. Duuba waan kana keessatti dhugaa Oromootu gabbahee jechuudha. Warri ittiin daldaluudhaaf viidiyoo kana qabatee bahee waan kana kan raawwate Makalaakaa fi Faannoodha. Sababa saniitiin waraabamee akkasitti taa'ee warri har'a ittiin olola kana fayyadaman jedhee gadi baasee akkasii rabbiin dhugaa Oromoo baasee jechuun gumaa isaatti bahee jechuu fi miti dhugaan kun bahee seenarra taa'uun du'aa kennallee akkanaan hatu jechuudha. Waan biraatii miti du'aa kennayyuu hatanii ka ofii godhanii ittiin nagaduu barbaadanii isin jechuu barbaadeeti. Asumaanoo kuni dhalattoota Oromooti. Kuni kijiba isaanii ta'uu akka hubattanii fi wanni ammoo waan waggaa tokko dura raawwateedha jechuudha. Warri kallattii argate hundaan iyyuu nurra ejjeteetiin nutti fayyadamuu barbaada. Masalaalii nu godhatee nurraan ol bahuu barbaada jechuudha. Abduu moobaayilaa biraayi hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.